daawwattoota keenya egaa akkuma beekamu giddaa tuubiin erga gara daawwannaatti dhiyaate xiqqoo bubbulee jira jechuun baagas baratuu dhaabatus amma odeeffannoowwan akkasumas egaa wantoota seenaa kana qotee daawwattoota isaatiif odaa akkasumas daawwattoota isaatiif hiraa jira. Kanaafuu giddaa tuubii subscribe godhaa, like godhaa, jabeessa nu bira dhaabadhaa jenna. Maal jedhu isheeti namoonni naannoo seenaa qabeessa maqaan namti yuutuubii kana gidda gabaa ayyaanaa yaabuu kan jabee sittan nagaadhaama yoon dhufuu dadhabee jedhu. Kana jechuun gabaa ayyaanaa jechuun gabaa namni hunduu irraa afuun barbaadu. Hunduu qeerroof qarreen bakka itti walii yaafatan bakka itti wal barbaadan. Warri gabaa dhaqanii waatti bakka dhaqanii waa bitatanii galan waan ta'eef hunduu achi dhaquu barbaada. Kanaafuu yoo barbaadees maal jiru gidda moo galiidhaa jirta moo qariidhaa akkana isin jedhu. Kana jechuun afteetta moo dhuftee gabaa kana jedhanis yerootti bakkitti wal gaafatan jira waan ta'eef egaa seenaa namoota bebbeekamoo kan akka Nuhoo, Maammoo Mazammar seenaa hundeeffama magaalaa Finfinnee fi Oromoon adda bahuu hin danda'ani. Egaa ka'umsa qabsoo keessas tokko waan ta'eef seenaa magaalaa Finfinnees dhiyeessinee jirra. Goota onneen barbaadan Nagaasaa Kumsaa Boroos nama jabaadha. Seenaa isaas ni maxxansinee jirra. Adeeroo Dr. Alii Birraallee akkasuma isiniif dhiyeessinee jirra. Kana qofa miti namoota hedduudha muraasa kan maqaa isaanii tuqe waan ta'eef giddaa tuubii yoo daawwattan odeeffannoo akkasumas seenaa namoota kanaa argachuu dandeessu. Daawwadhaa, subscribe godhaa, like godhaa. Giddaa tuubii. Kan isin ajaa'ibu yeroo mukaa'u yeroo odeeffannoo dabalataa waa'ee Oromoo seenaa Oromoo dhaggeeffachuu fi hubachuu barbaadu kanaan chaanaaliiwwan jiran keessaa yookaan immoo miidiyaalee hawaasaa jiran keessaa giddaa tuubiin ilaalaa tarii warri beektan subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan akka namoonni Oromoo hunduu daawwatuuf irraa hubatu gochuu qabdu. Warri hin beekne immoo giddaa tuubii jedhaati barbaadaati like share subscribe godhaa. Odeeffannoo ajaa'ibaa ta'e achirra jira. Dhimma Oromoo irratti jechuudha. Waan barbaachisaa ta'e waan illee ilaalaa oolla waan ta'eef jechuudha. Waan nama fayyadu ilaalaa oolla. Waan nama fayyadu kana ilaalaan isinii jedha. Giddaa tuubii. Dursa galatee masiin jedha daawwattoota dhaggeeffattoota giddaa tuubii. Giddaa tuubii yoo daawwattan waan hedduu seenaa aadaa Oromoo qabu hanga ilaaluu dhaggeeffachuu dandeessan daawwachuus dandeessu waan ta'eef giddaa tuubii sabiskiraayib godhaa hawaasa Oromoo itti qabu akka gaa'elatti daawwachuu